أكسر سجلين واقعيو روما سديت كنا فرّا ورّي أفورا واقعيوتين جيجيفمن هندنو ilmaan waaqayyooti afurichi sin fudhattan afura ilmummaatti guddifamuuti malee afura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti afura kanaanis abbaa keenya jennee waaqayyoon in waammatna አሜን አማርፊሳ ከዘራ አማርኛው እንዲህ ይላል በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና አባ አባት ብለን የምንጮይበት የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት ለባርነት መንፈስ አልተቀበላችሁም እና ይላል መተድሬ አፉሪቻን ጌጌፈሙ ጀኑረተን ዱበዳ እዶና መዱብሽ ሮማ ሰደት ኩዳፍሪ ፍሬሽን ረሰ ጅሩድ አፉሪቻን ጌጌፈሙ እንጀዱኩን ናምኒ Direenya isaas ta'e tajaajila isaa gooftaa wajjin geggeeffachuu namni bare bilchina isa guddaadha. Bilchinni kiristiyaanummaa inni guddaan fi inni olaanaan bilchinni guddaaniif inni cimaan inni olaanaan afura waaqayyoo kanaan geggeeffamuudha. Namni afura waaqayyootiin geggeeffame namni afura waaqayyootiin geggeeffame gaafa geggeeffamu bilchaataadha jenna በእግዚአብሔር መንፈስ ስትመራ ማቹርድ ሆነያል ማለት ነው namni afura qulqulluun geggeeffamu yoo ta'e bilchaataa ta'uu hin danda'u namni afura qulqulluudhaan gaafa geggeeffamu gara bilchinaatti dhufa bilchinni namaa የሰው ብስለት ብዙ መማር አይደለም በመንፈስ ቅዱስ መመራት ነው afura qulqulluudhaan geggeeffamu afura waaqayyootiin geggeeffamu namni afura waaqayyoon geggeeffamu gara bilchinaa dhufa bilchina jechuun akkamittiin akka deemnu akkamittiin akka baanee gallu eenyu wajjin baanee akka gallu akkam ilaalchi keenya ilaalcha akkamii akka ta'e biyya lafaa keessatti yeroo diraannu akkamittiin jiraachuu akka dandeenyu adda baafnee aleellannee yoo ilaalle gara bilchinaatti dhufneerra jechuudha mee of rukutaatii ani gara bilchinaatti dhufeera jedha laphee keessan dhaati haleluuyaa mee an gara bilchinaatti dhufeeraa jedha inni warri akkasana kudafirra maal jedha sinitti fakkaata warri afura waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti jedha ilmaan waaqayyooti inni jedhu kun yookaan immoo ilmaan waaqayyoo ijoollee waaqayyoo inni jedhu kun namni afura qulqulluun erga geggeeffame ijoollee waaqayyoo yookaan immoo ilma waaqayyoo yookaan mucaa waaqayyoo ta'a yookaan Yesuus Kiristoositti amanee erga afura qulqulluun geggeeffamuu jalqabe ilmaan waaqayyoota ilmaan waaqayyoo namni ta'u immoo miira isaatiin hin socho'u yookaan immoo fedha ofii isaatiin hin socho'u namni afura qulqulluun geggeeffamu fedha isaatiin hin socho'u በራሱ ስሜት አይንቀሳቀስም በመንፈስ ቅዱስ yookaan immoo geggeessa afura waaqayyoon socho'a malee geggeessa ofii isaatiin hin socho'u namni maal ta'e namni afura qulqulluun geggeeffamu namni afura qulqulluun geggeeffamu miira isaa to'achuu danda'a miira isaatiin hin socho'u adeemsa isaa yaada isaatiin hin socho'u waan godhu kamiin afura waaqayyoo gaafata afura waaqayyoo dhaggeeffata afura waaqayyoo beeka afurri waaqayyoo yoo sochoose malee ofiin socho'uu hin danda'u harka keessan ol qabaa har'aa kaaftanii afura waaqayyoon socho'uu jalqabduun jedheen mee jedhaa sagalee ol kaasaa afura waaqayyoon socho'uun jalqaba jedhaa afura waaqayyoon socho'uun jalqaba jedhaa haleluuyaa kanaaf namni afura waaqayyootiin hin socho'u miira isaatiin hin socho'u yaada isaatiin hin socho'u ilaalcha ofii isaatiin hin socho'u
har'aa kaaftee yaada keetiif miira keetiin hin sochootu. Ameen ameen ameen. Inni biraan namni hafuura qulqulluudhaan socho'u sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa galgalaaf ganama sagalee Waaqayyootti jabaadha. Dubbii beekumsa sagalee Waaqayyoo of keessaa qaba. Namni mana hafuura qulqulluun socho'u sagalee Waaqayyoo beekumsa dubbii sagalee Waaqayyoo of keessaa qaba. Beekumsa dubbii sagalee Waaqayyoo maal ta'a of keessaa qaba. Harka keessan ol qaba. Har'aa kaasee beekumsa dubbii sagalee Waaqayyoo keessanitti ijaareera. Iyyaa fudhadhaa naaf ta'eera jedhaa ka. ሃሌሉያ ሲፍ ተኤራ እምቤካ የእግዚአብሔር ቃል መረዳት ሰገሌ ዋቀዮ ከመትኑ በቹ ደንደን አከመትን ሰገሌ ዋቀዮ በቹ ደንደን አከመትን ሰገሌ ዋቀዮ ቤቱ ደንደን የውላችሁ እስንተንማ አፍረ ቁልቁሉን የሶቾኔ sagalee Waaqayyoon nu keessa jira. Sagalee Waaqayyoon nu keessa jiru yoo ta'e afurri qulqulluun nu keessa jiru. Nu ofumaa sochoona. Har'aa kaasee sagalee Waaqayyoo si keessatti hojjeta. Gaafa sana maal taaneerra gara bilchinaatti dhufneerra. Gara bilchinaa dhufneerra. Sagalee Waaqayyoo maal akka ta'e mucaa bilchina jechuun mucaa Waaqayyoo ta'uu jechuudha. Bilchina hin jechaa jiru. namni beekumsa karaa baay'ee fudhata namni hawaasa irraan fudhata mana barumsaa irraan fudhata riyaa irraan fudhata karaa garaa garaa fudhata beekumsi afur qulqulluun kennuuf beekumsi namni dandeettii ofiisaatiin kalaqa ofiisaatiin jireenya ofiisaatiin jaalii ofiisaatiin argatu adda የመንፈስ ቅዱስ ዕውቀት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ከመንፈስ ቅዱስ ነው መለኮታዊ ነው የመለኮታዊ አሰራር መለኮታዊ መገለጥ ነው አደምሳ ሙሊና ዱቢ ሰገሌ ሁምነ ዋቀዮት ነምኒ ዋቀዮን አፍረ ቁልቁሉን አገኤደም ሚረሳ ነምኒ ቶት ሚራ ቶቹ ጀቹን ወኑመ ቶኮ አመ ዳገኘፍ ከሰት ኡታሉ ወኑመ ቶኮ አመ ኑት ድፌፍ ኡቱም ብልቼስን ኡቱኛትን አሙ መካነ ከሰት ይለፈዳውነ ገራ ብልችናነነ አፍረ ቁልቁሉን ገገፈምነ ከናፍ ነምኒ አፍረ ቁልቁሉን ወሪ አፍረ ቁልቁሉን ገገፈመን ሁንድኑ ኢልማን ዋቀዮት ይጀዳን ሃሌሉያ መጀዳሜ አኔ ሙጫዋ ቀዮት ይጀዳ ከነቦዴ ጀዳኒ ገርጋርስ አፍረ ቁልቁሉን ነገገፈመ ጀዳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎፍታዳ አፍረ ቁልቁሉን ብልቻን ዮቴ አፍረ ቁልቁሉን ገገፈምኑ ዮቴ አፍረ ዋቀዮ ዳገውራ ሚራኬኛ ዳገኘ ሶቾና ሚራ ኬኛ ዳግ ነሞኒ ባየን ዋቀዮን ነገውራ ሚራ ሳኒ ዳገው ጃለቱ ዋን ሰሙን ኬስ ያጀጀ ሁንዱማ ጎታ ዮቴ አካሰገሌ ዋቀዮት እንድራት ሰሙ ለመቱ ድራ መንፈሳዊ ህሊናና ሰውኛ ህሊና ሰሙና ማፊ ሰሙ አፉራ አዱኛ ነማፊ አዱኛ አፉራ አዱኛን አፉራ የሮንድማ ወይ አፉራፍ ሶቺ አፉራ ጎታ አዱኛ አፉራ ከሰቲ አዱኛ ሰሙከ ከሰቲ ጋሩ ወኤማ ወንተን ጎዲ ሲንጀደ ጎታ ዋን ሚርከ ጎዲ ሲንጀደ ጎታ ዋን ሚርከ ራወዱ ሲንጀደ ራወታ ኑይ ጋሩ ከምቢተምኑፍ ሚረከኛ ፍቱንታኔ አፉራ ሰኑ ከሰቱ ሃሌሉያ አፉራ ሰከም ኢሰኑ ከሰቱ አፉሪኑ ይፍረንሞ አፉራ ገርብማትኑ ጉዲሱ ቱንታኔ አፉራ ኢልሙማትኑ ጉዲፋቴዳ ኤው ነምኒ አለተ ክርስቶስ ራ መቃ ኢየሱስን ስኒ ተይራ አለተኒቱ ሜዳለ ደረ ጀዳ መቃመ ኢየሱስ ክርስቶስን ራ ካሴ በልበለስት በኔራን አሜን 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 ሃሌሉያ ኤኙን
ordofamaa jirra. Eenyuun ordofamaa jirtu? Namni simmeetii isaa dhaga'u yookaan namni hafuura qulqulluun dhageenye. Namni hafuura qulqulluun dhageenye kaayyoo isaarra michootii filata. Kaalaamaa yiliq michootiin imarxaal. Hafuura qulqulluun kan hin geggeeffamne መንፈስ ቅዱስን የማይሰማ ሰው ከዓላማው ይልቅ ምቾትን ይመርጣል። ሁልጊዜ ስለ ራሱ ነገር ያስባል። ሁልጊዜ ስለ ስጋ ነገር ያስባል። ኩንጎውማዳ namni bilchaate hafuurri qulqulluun kan bilchaate mucaa waaqayyoo kan ta'e maachurdi kan ta'e dursee God kingdom yaada. Dursee maal yaada? Mootummaa waaqayyoo. Dursee maal yaada? Kaayyoo. Maalifan manaa ba'e? Maalifan dhaladhe? ለምንድን ነው የተወለድኩ? ለምንድን ነው ወደዚህ ቦታ የመጣው? ማሊፈን ገረከነ ደፈ ማሊፈን ናበድ ይውላችሁ ካዮኒ ገቲ ጉዳይ ሲከፈልችሱ ደንዳ አላማ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። ዩሲ ካዮ ዋንባዬ ሲባስስ ገቲ ሲባስስ ጋፋ ካዮ ፍሪርት ለልጅራ ጋፋ ካዮ ፍሪርት አሪያታም ልጅራ ቤል ልጅራ ለልጅራ ብዙ ነገር ይኖራል። ግን ማሊፍ namni bilchaate ስሜት ይሳነገው namni bilchaate namni matured ta'e namni bilchaate afura qulqullu namni bilchaate mucaa waaqayyo namni ta'e officer kabraaf yaad nuni kannu tajaajilu kannu waamamne mootummaa waaqayyo ofisiin jedheer afur waaqayyo gara mootummaa waaqayyootti nu geessa afur waaqayyo gara jireenya bara baraatti nu geessa nu hojjeta jechuudha. Maqaa Yesuusiin akka asii baateen har'a jijjiirama guddaa ofirratti argitee baata. Har'aa kaaftee kaayyoo keef jiraatan jedheen medinaamee dubbadhaa ofirratti har'aa kaasee jedhaa kaayyoo kofan jiraadha jedhaa. Haleluuyaa gooftaadha Yesuus. namni hafuuraan geggeeffamee jiraatu akka ofii jedhe utuu hin taane akka hafuurichi jedhetti jiraata. Sidii galee yoolle akka hafuurri siin jedhe malee akka ofii jette miti. Kaatee deemtee deebii yoo siin jedhe መንፈስ ቅዱስ ሀለቃ ነው ይገዛል። መንፈስ ቅዱስ ተመለስ ካለ ትመለሳለህ። because በመንፈስ hafuuraan geggeeffamaa jirtaka yoollachu sirna loltummaa keessatti sirna waraanaa keessatti ajajaan utu dooto kun dhaqisiin jedhee utu deemaa jirtu utu fiigaa jirtu ajaji bee dhaabbadhu jennaan achuma dhaabbatta. ክርስትና እንደዚህ ነው። sidii galee ክርስትና አንተን ጋይድ የሚያደርግ ጋይድ ከንስጎድ nama miti ofii keeyyuu miti afura qulqulluudha. እንዳሰብክ አትኖርም። akka yaaddetti jiraattu tuntaan akka waaqayyo si yaaddetti jiraattaati. ganama kana namoonni baay'een bilisa ba'anii deemu. በጣም የሚገርማችሁ utuu መለለባ jiru namoonni baay'een bilisa ba'aa jiru la. namni bilisa ba'aa jiru maqaa Yesuusiin utuu lallabaa jiru bilisa baatan jedhan. ነፃ ወጥተህ ትወጣለህ አንተ። ከእግዚአብሔር መንፈስ ፍቃድ ውጭ አኬካ ካዮ ዋቀዮ ካዮ ፍረ ቁልቁሉን አለ ድራቹን እንደሱ ራካሴ ካዮ ዱጋን ሲፍተይራ መቃ ኢየሱስን ሲተይራ በናፍተይራ ጀዳ ናፍተይራ ጀዳ ናፍተይራ ጀዳ ጀዳ ናፍተይራ ጀዳ አከ ካዮ ዋቀዮ ትድራታቲ አከላልቸ ዋቀዮ ትድራታቲ afur qulqulluun akka si geggeessatti jiraatta. Me jedhame akka afur qulqulluun na geggeessatan jiraadha jedha. Eenyu akka afur qulqulluun si geggeessatti jiraattu maqaama Yesuus. Namni akka afur qulqulluun ittiin jedhetti jiraatu hidhaan isaa hin hiikkata. Harka namaan eegu. Fayyuuf harka namaan eegu. Namni afur qulqulluu kontaakti godhu. Namni geggeessaa afur qulqulluu qabu hin dhufaa hin ta'a fayyee ba'a.
malee ganaa harkas rakaanii abaloo akkas taate sana taateen jedhan namni geggeessaa afura qulqulluu keessa isaa qabu. Waaqayyo yeroo hundumaa parasaayitii taate akkati jiraattu hin barbaadu. Of dandeesse raasin chilee. Haleluyaa. እንድትኖር ይፈልጋል ፕሬስ ሆነ ዮካን ጋሌታቴ ረራታቴ ነመትርከቴ አከት ጅራቱን በርባዱ ዋቀሽ ኦፍ ደንዴሴ አማ ገነመ ከን ኦፍ ደንዴሴ ባት አማ ዋቀዮ ከስናን ጀድ ነሞተ ባየ ሰሙሳኒን በነናን ጀድ ኢላበነ ሜረ ሰሙናማ ላላ ሰሙናማ ፈያጅረላ ቱመን ለባጅሩ ነሞኒ ፈያጅሩላ ቱመን ዱበቻ ጅሩ ፈያጅሩ मैं अनाफ्तेरा जड़ा अनी कमेरा जड़ा ने अफुर कुलकुलून सीख बरका कुमो फाती अफुर कुलकुलून अलताए गाइड नमगोटा योकान नमसरेसा ከሰው ውጭ ሆኖ ካንተ ውጭ ሆኖ ጋይድ ያደርጋል अलताए गाइड ሲስሬሳ ባየው ሰብራንቱሩ በረከ ኩሃራት ገሩ ሲከሰታ ኤጋይድ ሲጎድ አሁን አማ ካንድራኑ ከኩሃራ ከሰስ ንገለ ከኩሃራ ከሰስ ድረ በረከ ኩሞ ፋቲ አለታኤ ጋይድ ሲጎድ አለታኤ ሲስሬሳ በብሉክዳን አማ ገሩ የሮሰና ኤርገስ ሲስሬሳ ሲብራዴም ኤርገስ ሲስሬሳ ሲብራዴም አማ ሞጋፈት ሲረቹ ድንፍ ሆጂ አከት ሆጀቱ የበርባድ አለታኤ ሲዲባ ፑሽ ጎዳ أما جروا كسمين سكيسة كانت جار يادرال كانت جار ينسال ويقولي إسني قلاندروم سوجين تاء إيه سدرا إيه سدرا منا كيسدرا جرا بانتي وستالله سكيسة إيه سكيسة بركة كوما فات الله تايت كان نجيكيس بركة كواراتو نوكيس كناف نوف كأتا جن أنيم أفرق كل نوف كأتا إسنيف كأتا أفرق كل أما أفرق ورقوف تافرتني أفرق كلون سين ألنجرو سين ألمتي كان نجرو سكيسة وانجروف إني سيف كأتا إني سيف دبت إني وإيك دبتا مقام يسوع كريستوس كناف مغفتان أما أفوريتش فرتني تي أتشيم بينا كان نجد برتوتاني أما هم نسنا فرتني تأتشيم بينا هم وقاسا دي غوتو برتوتا برسي سي غفتاني هم تو كيسا ساني تسم ميتين أداكن أقام توري للبو رافيس إجاجبنا توكو جون أرغني وقاسا دي أرغتاني تيوتا وقاسا دي في أجا غوتو أفرق الكلون إسانين على توري أفرق الكلو إرغا فرتاني بودي غارو እንዳው ሰዱኤ ዱአ ከዩ ሀም ጉያሻን ተማትዩ ጀርኩን ሆማዩም ቤከን ወላሎቱ መከከለ ሳቱረን በውስጣቸው የነበረው ቃል ብቻ ነው ሰገሌ ዱዋቱ ቱሬ ከሰሳኒ ሰገሌ ወርድ harka keessa nol qaba maqaama yesus kristos nama naazreetiin ganama kan har'a waan haaraa keessa ni fudhatanii baatu keessanit amma akkati fayyitu kan barbaannu dhukkuba duwwaa miti ka bashitaa bicha አይደለም ka ብዙ ነገር ትፈወሳለህ waa baay'ee irraa fayyitee baataati waan baay'ee irraa fayyeen baa jedha hidhaan koo hinii kama jedha harka keessa nol qaba maqaama yesuusin amma afurisin keessa jiru kun amma sa'aati kana jalqabee hin cabsee baa akkati of bartu si godha afurri kun mee akkan of baruna godha jedha maayetani akkati of bartu eessa akkati jirtu sitti agarsiisa eessa akkati jirtu eenyuun akkataate namoonni baay'een keenya mucaa waaqayyooti jennee ofitti confidence hin qabnu gara bilchinaan dhufne waan ta'eef mucaa waaqayyoo ta'uu saayyuu hin shakka kanaaf utuu shakkinu lallabna utuu shakkinu waaqeffanna utuu shakkinu faarfanna utuu shakkinu baanee galla utuu shakkinu maqaa yesus waamna mucaa waaqayyoo sirrii akka taane adda baafnee hin beeknu anaafisin har'a garuu akkasin mucaa waaqayyoo tettanii ija guuttanii dubbattanii barbaada sinigale rakkinni keenya ni guddaan mucaa waaqayyoo ta'uu keenya mirkaneessuu dadhabuu keenya chaappaatti gochuu dadhabuu keenya waraqaa qullaa baannee deemna harka keessa ol qaba maqaa yesuusin amma chaappaatti godheeraan
walii galtee deemta hafuura qulqulluu wajjin mee hafuura qulqulluu wajjin walii galeen ba'a jedha walii galeen ba'a jedha hafuura kanaan namni geggeeffamu gaa yeroo hundumaa gara bishaan boqonnaa sanaatti adeema sidii galee gara bishaan boqonnaa sanaatti gara burqaa boqonnaa sanaatti gara burqaa boqonnaa sanaatti karaa kan nutti agarsiisu hafuura qulqulluudha burqaan boqonnaa sun immoo Kiristoos Yesuusiidha ameen jettuusin gara burqaa boqonnaa gara burqaa jireenyaa gara muka jireenyaa sanaatti kan akkasidha mukichi jireenyaa Yesuus Kiristoos ana mukichi jireenyaa ana jedhee dubbata muka lamatu jira kakuu moofaa keessatti namni muka irraa nyaatiin jedhame sanarraa nyaatee maal ta'e hin du'e du'aa ta'e hin du'e jechuun walitti dhufee hin du'e jechuun basigaa አይደለም አዳም muka sanarraa yeroo nyaate hin du'e fooniin du'e jechuu miti sinii galee fooniin du'e miti waaqayyo wajjin walitti dhufeenya qabutu hincite jechuun hafuurri isaa keessatti butute hin dadhabe kana jechuun walitti dhufeenyi isaaf waaqayyo gidduu jiru hincite alagaa ta'e jechuudha waaqayyoon dhokate abbaa isaa dhokate sidii galee abbaa isaa dhokate seexanni gaafa waraana kaasu dhaaba biraa samii keessatti dhaabbate jedheen ture samii keessatti dhaaba biraa dhaabe dhaaban samii keessatti dhaabe hojii waaqayyo itti kenne bukkeetti dhiisee hojii mataasaa jalqabe sirna waaqayyo itti kenne dhiisee sirna mataasaa jalqabe adeemsa waaqayyo itti kenne dhiisee adeemsa mataasaa jalqabe sinii galee hojii waaqayyo itti kenne dhiisee hojii mataasaa jalqabe kana jechuun waaqayyo irratti fincila jalqabe waaqayyo irratti lola kaase na waaqayyo teessoo isaa irraa gadi bute hin darbate yeroo ergi namni uumame biyya lafaa kana irratti erga namni uumame nama mootummaa waaqayyo keessaa baasuudhaaf gara qaama uumamaatti fayyadamuun dirqama naachuraal badiisa jedhamu qaama uumamaatti fayyadamuun isaa dirqama kanaaf bofa ta'ee argame yeroodhaaf dhufee hewaanitti dubbate gannata eden keessaa baase tokkummaa namaaf waaqayyo gidduu jiru addaan kute addaan hafe tokkummaa namaaf waaqayyo gidduu jiru addaan cite hin hafe namni kaleessa simboo qabeessa ta'e simboo kan hin qabne ta'e namni kaleessa uffatee jiru qullaa ta'e uffatee jira jechuun uffata kana miti bar sinii galee uffanni kun bu'aa cubbuutii bar uffanni kun bu'aa waaqayyo irraa adda ba'uuti namni gaafa uumame uffataan hin uumamne qullaa masaa uumame garuu qullaan isaan argamu maaltu irra jira ulfina waaqayyo namni ati manaa sabbaan manaas qullaadha garuu waliin argan maal keessa jiru ulfina keessa jiru waliin argan garuu qullaa jiru waliin argan beegzaabeer kibir ulfina waaqayyoon golgamanii jiru namoonni suni addunyaa hafuuraa keessa jiru malee addunyaa foonii keessa hin jiran gaafa seexanni itti dubbatu gaafa wanta waaqayyo jedhu dhiisu maal ta'ani waaqayyo irraa adda ba'an qobaa ta'an ulfinni irraa ka'e simbootu irraa fudhatame namni kaleessa gadda gannata edeniin kunuunsee keessa jiraatu dirree onaa lafa onaatti baafame asii achi gannata eden keessa namni kunuunsee magariisa kana kunuunsanii akka jiraatan achuma keessa yoo barbaadan avukaadoo yoo barbaadan mangoo yoo barbaadan paapayyaa yoo barbaadan waan baqa ataakiltoota jiran kana akka isaan nyaatanii jiraataniif waaqayyo keessa kaa'e kunuunsanii garuu sababii waan waaqayyo ittiin jedhe cabsaniif gara lafa onaatti baafaman gannati eden kaleessa gadda banaa ture isaan ergi keessaa gadi baafamanii kirubeeltu billaa baatee jara kana gadi ittisuu jalqabe itti seenuu hin danda'amu hin ari'aman kana jechuun argama waaqayyo keessaa gadi baafaman jechuudha yaada waaqayyo keessaa ba'an jechuudha kana jechuun waaqayyoon irraanfataman የተረሱ ሆኑ kan irraanfataman ta'an ከእግዚአብሔር ሐሳቦች ሲያርገገሩ ድመከን ቀቡ ደገተምቴ ተሰሙ waaqayዮ keessatti jechuudha አዳም ሔዋን gaafa kufan arragaru akkasumitiati ሃሌሉያ ሃሌሉያ akkasumiti miyaan akkasumiti jedha jaallatameen jira jedha yaadatameen jira jedha
kana booddee qaayeli hammeenyi namaa itti fufe abeel qaayeliin ajjeefame abeeli abbaasaa addaamin isa baay'ee jaallatu dhabe addaam immoo abbaasaa waaqayyoon isa baay'ee jaallatu dhabe sidii galee ayyaachuu nabe abeel eenyuun nabe hindu'e addaamin isa waaqayyoon isin nabe addaam immoo abbaasaa isa baay'ee jaallatu hin nabe harka keessan ol qabaa maqaa yesuusiin ati jaallatamteetta waaqayyo abbaan karaa ilma isaa Kiristoos Iyesuus nu jaallate waaqayyo abbaan biyya lafaa kana hamma jaallatut tokkicha ilma isaa kana dabarsee biyya lafaaf maal godhe kenne ነፃ ስጦታ ሃሌሉያ ነፃ ስጦታ ቶለ ከነ እንጀዱኩን ዋን ሰልባምኒ ነፃ ሰጣቸው ቶለ ከነፍ biyya lafaaf la alam biyya lafaaf tola kenne ati gamaan rakkinni kebeet isa tola siif kenname kana yaadataan jirtu isa tola jaallatamte kana yaadachaan jirtu jaallatamu jechuun ko waan salphaa miti jaallatamu jechuun waan salphaa miti kaleessa jibbamaa turte har'a jaallatamaadha kaleessa tuffatamaa turte har'a kabajamaadha eenyuun karaa Kiristoos Iyesuus harka keessan ol qabaa humna dhiiga Yesuusin ati har'a ganama kana yaadattee baata hin jaallatamtaa utuun taane jaallatamteetta garuu yaadattee baatan jedheen yaadatamteetta hin yaadatta maqaa Yesuusin menan yaadadha jedha humna dhiiga hoolichaan ganamni kun siif ganama haaraadha yeroon kun siif yeroo haaraadha mejedame yeroon kun anaaf yeroo haaraadha jedha yeroon kun isiniif saba waaqayyo yeroo haaraadha sa'atiin kun isiniif saba waaqayyo sa'atii haaraadha sa'atii isinitti gammaddanii boqottanii jiraattaniidha maqaama Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin isin irratti nan dubbadha ganamni kun isiniif ganama haaraadha amen mejedame ganamni kun anaaf ganama haaraadha jedha ganamni kun anaaf ganama haaraadha jedha haleluya ganama haaraadha siif ganamni kun yeroo haaraadha siif yeroon kun sa'atii haaraadha kun siif yeroon kun amen yeroon kun yerootitti hidhaan kee baay'ee hiikamuudha amen